Wow, eenyuati? Siifoon maaliif haala kana keessa galte? Maaf shakkii tana hunda keessa galte? Maaf bilbilallee kaasuu didde? Maaltu isi dhagaan? Duraanoo akkamitti numaafii fi isii walitti dhufan? Maali? Iccitii kee hedduutu gabbaa jira ammallee jechuudha. Argaatiin jira jechuudha. Shakkii qofarra dhaabbattee suuraan harki sagaleen harki jechuun bilbila hin kaasu iccitii teetu humaaniin harkaa qaba. Ammaan si gayyaasa jettee na sodaachisu kokkoon maal jedhani waan joolleedhaan sossobanii sodaachisanii rafisanii jala. Ani numaaf nama kokko yookiin waan kanaan sodaachisanii raffisan osoo hin taane nama waan godhu keessatti gochaanis jechaanis haa ta'u ofitti amanamummaadhaan godhaa bira dabru ta'uun subachiisa. Ammaas wanti siifoon gadi qabdee laaleeffattee yeruma hunda haasaa jirtu tokko iccitiidha. Iccitiin jirtu maali ta siifoon gabbaabtu? Numaaf ni hate, numaaf isii gane, numaaf isitti waa balleessu deemu, numaaf isii maleedha dhibbaan walitti qabee gowwoomsutti jira moo numaaf isii malaanii waan biroo dalasiisutti jira. Iccitiin siifoon gadi qabdee iccitiin qabata katakkaaniin gabbaasa maaliin godhu jettu maali? Anna dhibaabar bilbila hin kaasu illa wa illa abadan bilbila maaliif hin kaafne siifoon? Warri waajaarurra waadii gurratti gammachuu qabdan harkaa keessan hin feenu nurraa sitti gabbu'aadha. Namoo akka bifaatti haalli isaati saddaa qorachuun jabeenya gaariidhaa fi badaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu daawwattootaa fi hordoftoota Numaaf Miidiyaa. Shama akkam jirtan? Bakkuma jirtanii nageenyi Rabbii guddaa isin bira haa jiraatu isiniin jecha. Ammas deebinee jirra maalii walitti deebinee jechuu keessan hafa hin qabu jechuu. Wanti walitti deebineen dubbii dhiyeenya kana sooshaal miidiyaa tanarratti baatee afarfamaa jirtu jechuu. Dubbii maali? Dubbii Numaafii fi siifoo idduu deemaa jirtu afarfamaa jirtu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf siifoo nin jaaladha isiin na jaalachaa turte jechuudha. Wanti walitti dhufneef akkaataa walitti dhufne hundinuu akkaatuma uumaan namni wal barbaadu walitti dhufee walitti dhufne naaf siifoon kaddaa hin qabnu jechuudha. Kanarraan ammoo Numaaf maal siifootti balleesse siifoonoo maaltutu haala kana keessa naqee kaju immoo ilaaluudhaaf tilmaamni yaadaanis waa hundaanis nama hin dhibu jechuudha. Namoonni tokko yaadota akka isaa dhufetti dubbachuu danda'a kuni rakkoon qabu jechuun namni hunduu mirga guutuu qabaa jechuu barbaadeeti. Kanaaf siifoon maaliif haala kana keessa galte? Maaf shakkii tana hunda keessa galte? Maaf bilbilallee kaasuu didde? Maaltu isi dhagaan? Duraanoo akkamitti Numaafii fi isii walitti dhufan? Kajuu ilaaluudha qabna jechuu barbaadeeti. Nuuka walitti dhufne akkuma haala namni ilmi namaa jiruuf jireenya keessatti yeroo wal qaadimatan, yeroo wal laallatan, walitti dhufee wal jaalatan karoora fuula. Namni maaliif wal jaalataa? Namni gaa ka'ee jaalala bifaa qofa wal jaalatu qofa osoo hin taane haala jiruuf jireenya keessatti amaloonni ni jira, karoorri fuula duraa ni jira. Akkaataan jechuun namni kuni waa hedduu waliin wal jaalataa jechuudha. Akkasitti wal jaalannee jirra. Walillee wajjiinis dubbanne waan baay'ees taphanne akkaataa ta'uu qabnullee waliin kaayyachaa turre jechuudha. Bareedaan duuba jaalalti yeroo tana keessatti yeroo san keessatti haala sanii walitti dhufne waadaallee seenne waan godhuu qabnu hedduullee kagoone deemaa turre tana keessatti ar'a maaltu dhufee kajuu jechuudha. Maaltu dhufe? Maaltu siifoo mudate boo? Siifoo shakkii maaltu itti fide? Amma maaltu jira? Namni lama yoo wal jaalate dhugaadha. Namni idduu tana keessa deemee waa laaquu hin dhabamu jechuudha. Kanaatu jira natti fakkaate. Kanarraa kanafee garuu ilmi namaa akkanaas ta'uu hin qaba. Kamma siifoon itti jirtu kanallee ta'uu hin qabu. Sababni namni dursa maaliif walitti dhufa? Akkaataatti walitti dhufee ilaalama. Sanbooda immoo haala jiru hundi yoo dogoggorri dhufellee dogoggora akkaataatti furanii ilaalama. Yoo dogoggorri hin jiraanne garuu shakkiidhaan wanni ta'e hundi irra guddaa nama keenya keessatti shakkii waa balleessaa jira. Shakkii tana ofirraa dhiisuudha qabna jechuu barbaadeeti. Itti aansuun maal jechuun barbaade?
dhugaa dubbachuudhaaf maaltu bakka tana seene maaltu as keessa jira dhuguma numaafiitu siifoo miidhuudhaaf haala hunda keessatti siifoo gowwoomsee akkuma isiin jettu waa hunda dhoysee siifoo waliin jaalalatti seene lakki akkasii miti siifoon akka isii fakkaatetti akka isii shakkii itti uume keessa teessee waa hunda haasawtis jirti ani baay'ee waa hedduus haasawu hin fedhu jechuudha sababni maali hin tolu garuu wanti godhe keessatti wanti itti gaabbata kalleen hin jiru isii jaalachuun kiyya sirriidha wanni hin jaaladheef intala oromooti isiillee na jaalachuudhaaf gammachuun ofitti qabu malee ammeenya biroo qabu waan ilmaan oromoo taane wal jaalachuun keenya gaariidha haa ta'u garuu maaltu jira siifoon amma wasana yookiin daangaa baatee jirti jechuudha maaliif daangaa dabartee jirti haalli isiin jettu numaaf na gowwoomsuuf maal ta'ee isaa ilmoo qabu isaa maarree qabu waa meeqana dhoysee wantiin isii dhoyse duriis hin jiru ammallee hin jiru siifoon sirru quba qabdi beeytiis wanti asirra dhaabbattee maal na godhe maal kuni amaloota namni keenya yeroo hunda yoo walitti dhufe namni walitti dhufe lama wali hin faarsu waan fedhe jedha garuu waan hin fedhe isiin jechuu hin barbaadu dhugaarra dhaabbadhee dhugaa dubbadha yoo dhugaan isiidhaaf taate isiif taatee jirti yoo isii ta'uu baatte immoo bilbilaa jiranii mee bilbila kana kaasee walitti deebina ewa hello ewa tamam wow enjati tikko dhaabbadhu naa deebisee anuma shoddeeteeti tikko dhaabbadhu naa deebisee anuma shoddeeteeti shoddeete bombeeytu bilbila keetu ammaan harke kaa'u ayye dhiifama bilbilaatu addaan nurraa kutee jechuudha yoo isii ta'uu baatte akka yaaddisanitti haa qoofattuu jechuu barbaadeeti walumaa galatti maaliin as keessa jechuu barbaade beeytu walitti dhufeenya keenyarraa waan tuttuqee takkaniin qaba garuu walitti dhufeenya keenya akkanaas hin turre akkaataan itti maal jechuu barbaade waadaa waliseennes kana hin turre ammoo wanti amma afarfamaa waan birooti wanti isiin afarsaa jirtu akkana na gowwoomse maal na godhe ilmaan qaba maal qaba ilmaani miti inshaallah waan fedhe haa qabaannu wal jaalannee jirra wanti irratti wal jaalanne immoo haala walitti dhufne ani isii ta'e maa isiin akkamiin na jaalatti isii ta'e ani isiin naa taatee jirti kanaaf isii jaaladhe kanaaf wal jaalanne garuu marre qaba maalo qaba duraan hoo maaltu ture as keessa waa hundi ragaa guutuu qaba jechuu kanaa miti dubbiin kanaa miti dubbiin eessarraa kaatee waan irraa kaatee qabdi dubbiin tunis kanaas suuta jee kaniin isinii fidu ta'a ammoo amma siifoon haalli isiin itti jirtu haala dhugaadha yeroo takka laalee yeroon isii laalu akkana siifoon nama akkanaati akkasii jechuu hin barbaadu garuu yeroon ilaalu jaalaluma ofiisiitiif numaaf qabdu shakkii keessa seentee waan akkanaa firraa akka nama machaa'itti haasoo itti jeetiin yaadaan garuu akki kun yoo daangaa darbee namuma jaalattu tokkoo si jibbisiisaa deemaa jechuudha kanaaf waan akkanaa kana osoo ofirraa dhiifteef sinaaf gaariidha jechuudha ammas wanti siifoon gadi qabdee laaleeffattee yeruma hunda haasaa jirtu tokko iccitiin jirtu maali ta siifoon gabbaabtu numaaf ni hate numaaf isii gane numaaf isitti waa balleessuteef numaaf isii maleedha dhibbaan walitti qabee gowwoomsutti jira moo numaaf isii malaanii waan biroo dalaysiisutti jira iccitiin siifoon gadi qabdee iccitiin qaba takkaaniin gabbaasa maaliin godhu jettu maali hin jirtu iccitiin isiin baaftu jechuudha sobaan namni wal gowwoomsuun bu'aa namaafis hin qabu jechuudha maaliif wal gowwoomsuu barbaada maaliif
دريسي والجالة جنة ولدفنة لقما جالتي فلقويتاتي إسي جالتي وجينيس طبعا نوان جرهون تخرور خاين خرور سنرتي ولين ديمو دنتيني ديمنا ولين ديمو دنتيني وانتي جرو تكلين جرتو وانتي والإبني سنجرو وانتي سيفون ألفوتي قفوتي قمنا ديبفتي واخو خلصتي تتي باسا مالين قولا مال قوتي واني قولا ننجرتو نمن برباچسو وجچو وني اكنا خون دوغان يرو امانتنا اكا هند تول جالة حلال تول جالة تجرا والبراس والجالة تجرا جالة خيسا وانتي هم تودا قدون نبيتو وانتي هم تودا نمن والجالة نجي والميدون هم تو قدون امو نمني حلالا والجالة والشك والركون تني ابدي قدون اجيتو ابدي قدو اكناتنا نماف خيسو ميسو اللي فدو سيفولن اوف كيسا ديبو كم بلبلين كاس بلبلو هنكاف نهو مالي في أنا دي بابر بلبله هنكاس إلا وإلا أبدا بلبله مالي في هنكاف نسيفون درو وفي بلبله قوته وجاسات الرّ خنا قفامتي يون تكم بلبله هركان كبده في كافتين وجاسات الرّ أما بلبله مال خاص يسيدور كه مال تجربة كتراس الهالو دار نمبر باچ سابيخا أنا وانا دي بخيزا يرو تكتكا وفي تنقد يرو تكتكا مو كوفليتو من بريد برفتا جراجة چو حال سيفون كيس جرتمو نافو قلو دي جراجة چو ورموتي جام أنا يون سيفو ميدي جراجة دوغتي أكا منوافتی ميدي يونين جراجة أنا دوغو كورا خجاب دي فمالي سنين غافت داجة چو هميني هماتي سنگوني أكا نما قولي دوفني والجالنا جاللتي تينيمو ديمتي تببو يو دردبدي giri naman barbaachisu akkaatuma jirutti khanaafi haalli kun hundi dhufe haala kanarratti lakkii hansi keessummeessuu hin danda'u aniisi haala kanaan filadha garuu akkaataa waliin duraan jennees kana osoo akkaataan sanuu faallatti dhufe jechuu kiyya kanaatu jiraata malee akkanuma olkaanii bilbila kil godhanii sirratti maaliin godhu duraanumaa hoo maaliif erga kanate waan matiqqoo tanaaf erga jechuun shakkii jirtu tanaaf yoo asuma khaatee waan hin jirre suuraa maaltu narkee maaliif bilbila maaliif kana keessa sagalee jira ati nama wajjin haasoytu jira nagarsiisi jechuun bilbilli gilje ammaan tana waan na dhibu keessa maaliif haalli kun dhufeega erga kun dhufe bar wanni biraan jirtu ani boo si arkeen jira wanta ati goote kana shakkii dillisan hin jiru kanaa fi kana goot kana hundu sinayyamu kanallee sirriidhaan jireenya keenyallee wanni kun hin ta'u kanaaf kana sirreeffachuu qabnaa siif warra jiraata malee lakki ani suuraa arkeen jira sagalee arkatiin jira kanaafu amma booda abadan bilbila hin kaan maal jechuudha akka kun waan hin taane namni waliin fudhatu waan ammaas nama gadi hin seenne liqimsuunni ulfaataa jechuudha siifoo yoo viidiyoon tun bira geesse asumaanii tasgabbaa'uuf keessa deebi'e ani waa hedduullee siin jechuun barbaadu waa hedduullee sirratti dubbachuu barbaadu wanti jira ta'u manni quba hin qabne waan baay'ee anis na bira jira ati tadanna bira jirtu jettu hedduudha waan si bira jiru inshaallah waan fedhe yoo taate gabbaasi ani numaaf akka numaafitti ofiin beekaa waan of beeku qaba ofittiin amana ummata kiyya duratti cubbuu fi waan hamtuu hin dalagu niin dalagallee jee karoora hin qabu kanaaf ammoo si jaalachuun kiyya ummata oromootiif cubbuu osoo hin taane isaanuu waliin nu jaalachuudha qaban akkasittiin amanaa jechuudha kanarraa kanafe never waan namaaf fudhatamne tasiif namarraa gad hin deemne taniin an keessummeessuus hin jiru yoo feete sumaatu keessummeessa malee wanni ammoo asirraa na sodaachisuuf na doorsisuuf akkaataatti walitti dhufnees dhiiftee irraan tarkaanfattee shakkii qofarra dhaabbattee suuraan harki sagaleen harki jechuun bilbila hin kaasu iccitii teetu kumaaniin harkaa qaba ammaan si gayyaasa jettee na sodaachisu kokkoon maal jedhani waan joolleedhaan sossobanii sodaachisanii rafisanii jala ani numaaf nama kokko yookiin waan kanaan sodaachisanii raffisan osoo hin taane nama waan godhu keessatti gochaanis jechaanis haa ta'u ofitti amanamummaadhaan godhaa bira dabru ta'uun si hubachiisa ani hedduun si jaaladha ammas bakka guddoon sii qaba kabajaa guddoon sii qaba
tasgabbaa'ii bilbila hin kaasu jechuun furmaata illee waan ta'u bilbila numa kaasi mee afaanumaanuu wajji dubbanna waan jiru hunda iccitii jirtullee egaa ni himta iccitii ati jettu waan beeku garuu iccitiin maal akka taate ummatuma Oromootiif nutu waliin ilaalla iccitii sanillee yoo qabaatte gabbaasiin jenna maaliif mataa nu naanneessini sammuu nu rakkini jaalaltii baanan maal jeni Adamaruun ije jaalaltii bal'aa ja'an duratu heeraa fi seeraa namatti hin bultu na harkaa baatee dhoyfachuun taatu na harkaa baatee dhoyfachuun taatu jaalaltii bal'aa ja'an duratu heeraa fi seeraa namatti hin bultu na harkaa baatee dhoyfachuun taatu waa'ee jaalalaa beekullee baattu waa harkuun dhabdu isii nama boochiftu abaluu jeenyaan jabaan sodaattu sis qabuun oltu dhageesse jaalaltii mootii ja'an durattu heeraaf seera namatti hin bultu nu harkaa baatee dhoyfachuun taatu Adamaruun ije jaalaltii gaa akkasii waa hedduu of keessaa qabdi kanaaf sirraa na qabuuni nan mataa na gadi hin qabu atis na jaalachuu mataa waan si qabu hin qabu garuu dhiisi shakkiidha siin jechuu barbaada kanaaf siifoo asirra dhufee waa hedduus wajjin siin jechuu siin barbaadu dubbachuu siin fedhu iccitii ati abaantus ni ilaalla kanaaf daawwattootaaf hordoftoota numaaf miidiyaa wanti na bira jiru kabiroof hin jiru wanti kun nu barbaachisu yoo ta'e jira yoo hin taane immoo hin taane alaa jambijanii bira dabranii kanaaf warri akka birootti ilaaltanii gama-gamaan dubbii girri gootanii fi fiiguu barbaadaniis asumatti jaambi jaalurraa gad dhaabbadhaadha hin barbaachisu jechuudha namni namoota wal jaalatu waliin jaalachuudha qaba malee wal jibbisiisuudhaaf hedduu tanatti maali waan hin taane firfirsaa deemuun gatii hin qabu namoota ijaaramuu deemu ammaas diiguudhaaf tattaafachuun hin jiru jechuudha kanaaf maal jechuu barbaadeeti warri waa jaarurra waa diiguurratti gammachuu qabdan harkaa keessan hin feenu nurraa asitti gabbu'aadha jechuudha warri walii yaaduu irraa wal nyaatuudhaaf karooraa fi waa hundatti qophooytanii as jirtan harkaa keessan hin barbaannu jaambi nurraa jaa kutaa isiniin jechuu barbaada akkasumatti warri waan deemaa keessatti haala jiruuf jireenya kana keessa jiru malee waan jiruun taates hin beenye akkanumatti akka ofirraa isarraa dhuftatti waa dubbachuu waa haasa'uu barbaadus harkaa keessan isiniin jenna asumatti nurraa gabbu'a nu wal jaalachuuni haqa baga wal jaalanne bagaan isii jaalat bagana jaalatte ammoo harkachuu dhabuu fi wal harkachuu keenya fuula keenya dura tun hiree maaliti hiree rabbi harkaa qabu namni baasuu hin danda'u yoo ammoo rabbi murteessu murtooyte yoo murtoonyees akkas qabdi kanaaf warroonni girrii uumuuf yeruma hundaa ijaaruu sin beenye diiguu malee nama wal jaalatu feene jibbii nama wal jibbisiisuuf carraaqan hundi keessan harkaa keessan nurraa gabbu'aa baay'ee isiniin jechuu barbaada siifollee nama akkanaa kana akkan keessummeessine asumaanis hubachiisaa kanaaf daawwattootaaf hordoftoota numaaf miidiyaa horroonni hanga ammaa nu waliin turtan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jaaladha akkana jaalattan abdiin qabaa nagaan naa tura hanga viidiyoo birootiin walitti deebinutti baay'ee isiniin jaa annumaaf keessa yeroo hunda jiraataadha